rabbiif buluu rabbiif ajajamuu kanuma wanni isaan barsiisan. Yesuus illeen karaa fayyina kennee jedhee barsiise kanuma karaan jannatatti seenan abboommota eeguu rabbiif buluu ajaja rabbi raawwachuudha. Si galtee Yesuus Kiristoos fayyinaan dhufe hogguu jedhan fayyina hogguu jedhamu akka kiristaanii jedhu san cubbuu aadamirraa nu fayyisuuf ka jedhan kun soba cubbuu aadamirraa wanni nama fayyisu hin jiru. Aadamirraa cubbuu nuti dhaallee hin jiru. Yesuus cubbuu aadamirraa wanni nama fayyisu illee hin jiru suni dubbii sobaati sun sirriidhaa miti. Talo vivo golis galcha jirti. Ore commenti con nama golfisis. Akkasi waada. Yesus du'ee qaboon amantaa. Okay. Ash Yesus du'ee du'aa ka'eera. Kanarratti mormii qabdaa? Maaliif du'a Yesuusin yaa Rabbi na ajjeesin jedhee kadhachaa ture maal Rabbiin nu biratti nabiyyiin tokko yoo Rabbiin kadhate Rabbi isaaf hawwaataa jennaan. Yesuus kadhachaa ture xoofoo dhiphinaa kanarra dabarsee jedhee Rabbi isarra dabarseera jennaan nuti. Rabbi isaaf hawwaatee jira. Malaayikaa ergee fi isa qarqaaree jira. Hin duune Yesuus. Namtichi du'e ammoo kan biraati nama Rabbi isa gatee jennaan nuti. Namtichi sun kaminni isa macaafa keessan keessatti Waaqayyo ko maana dhiiftee jedhe. Inni sun macaafa keessatti Yesuus jedhamee jira. Yesuus nama Rabbi isa gatee miti jennee amanna nuti. Namtichi du'e sun ammoo nama Rabbi isa gate. Macaafa keessatti yaa Waaqayyo ko maaliif na dhiiftee jedhee kadhatee jedhe. Nabiyyiin Rabbiidhaa akkana jedhee kadhatu hin beeknu nuti. Nabiyyiin Rabbiidhaa Rabbiin isa gatee guutumatti isa gatee ergasanii Waaqayyo ko maaliif na dhiiftee jedhu nuti nabiyyii akkanaatti amannu. Nabiyyiin akkana ta'a jennee amannu nuti. Macaafa keessatti erga namtichi sun Waaqayyo ko maal na dhiiftee jedhe nama dhiifamaadha jechuudha. Nama Rabbi isa gate. Namni Rabbi isa gate ammoo nabiyyiin ta'u. Yesuus ammoo abbaan ana wajjin jiraa jedhe. Rabbiin na wajjin jiraa jedhe. Si galtee nabiyyoota hunda Rabbiin isa wajji jira jennee amanna nuti illee. Isa ol fudhatee jira jennaan hin duune jenna. Namtichi du'e ammoo nama Rabbi isa gate. Macaafa keessatti Yesuustu akkana jedhee jedhe sirrii miti sun jennaan nuti. Sirrii miti inni sun. Waaqayyo gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoosiin dabarsee biyya lafaatiif kennee maalifi cubbuun keenya karaa isaa nurraa dhiqamee jedheen baradhe amman. Waaqayyo dabarsee ilma isaa jaallatu tokkicha ilma isaa Waaqayyoon gooftaa Yesuusiin dabarsee biyya lafaatiif kennee. Asii galee dabarsee biyya lafaatiif kennee. Wallahi naaf hin galle kati jette maal naa galetteeti. Si galaa hubadhu kaa. Akkamitti naa gala kun ati cubbuu maal qabnaa Rabbiin Yesuus ilma biyya lafaatiif kenne. Tokkoffaadha Rabbiin ilma hin qabu. Rabbiin ilma dhalche hin qabu. Ilma tokkicha dhiisi ilma lama ilma sadiillee ilma tokkollee hin qabu. Walakkaa tokkootiyyuu hin qabu. Rabbiin ilma qabaachuudha qulqulluudha. Rabbiin hin dhalchu hin dhalullee. Ilma kan qabaatan takka dhaluudhaan takka dhalchuudhaan. Rabbiin hin dhalu hin dhalchu. Waan Rabbiin itti himamuu miti. Inni tokkicha jennee jirra. Kanaafuu Yesuus ilma inni qabu uumama isaati Yesuus Kiristoos. Dhugaadha biyya lafaatiif ergee jira. Isa qofaa miti achi durallee nabiyyoota hedduu ergee jira Rabbi. Hunda isaaniitu biyya lafaati kan erga namni biyyi lafaa qajeeltuuf. Malee cubbuu haa baatuuf miti. Nabiyyiin cubbuu haa baatuuf ergamu hin jiru. Si galtee Yesuus Kiristoos cubbuu maal nuu baata? Anuun dhalannee cubbuu kiyya maal naa baatare? Osoo ani hin dhalatin dura baatee du'aasa. Anuun dalagine wanni ani hin dalagin tokko ani hin dhalanne kun amma dhaladhe. Waggaa 2000 dura yoo du'ee jiraate jechuudha akka jettutti. Cubbuu kiyya maal dalagee jennaan cubbuu kiyya naa baata. Cubbuu kan kee ati hin dhalanne yoo gaafsa. Cubbuu suma tarraa hojjechaa jirtudha. Cubbuu suma ammatti cubbuun qabdu namni dhalate cubbuudhaaf hin jiru lafa kanarratti. Cubbuun qabu kan jiru. Fuulduratti awwal cubbuu hojjechuudhaaf deema jedhee naaf jecha du'aasa. Fuulduratti namni awwal jedha waggaa 2000 booda dhufuu mala jedhee gaafa dhufe cubbuu hojjeta jedhee dura du'aasa. Osoo akka jettu kana taate silaa erga namni hundi dhumateen dura booda du'uu qaba. Erga namni cubbuu hojjetee fixeen booda du'uu qaba malee awwal fuulduratti dhufuudhaaf deema. Inni cubbuu wayiidhaa hojjeta amma du'uu qaba jedhee waaqni du'aasa. Waaqni du'ullee hin jiru ilmi waaqaa wanni du'ullee hin jiru yaa waadaa ta'e. Kuni waan namoonni barsiisan malee barsiisa Yesuus keessa illee hin jiru inni. Ani cubbuu namaatiif du'aa maaliif du'aa jedhee hin barsiifame. Akkasa isa duratti baase qaamee soba kee jara kana fuulduratti ifa baafna. Yesuus Kiristoos haati isaa Maariyaam isheenis beektu Maariyaam qulqullittiidha. Maariyaam
isheen ulfooftee deessee gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Hafuura qulqulluudhaan ulfooftee deessee jedha macaafni qulqulluun. Kun immoo dhugaadha moo soba jettanii fudhattu? Dhugaadha. Inni kun karaa dhiiraatiin fedha dhiiraatiin osoo hin taane rabbiin dandeettii isaatiin Maryam irraa uumee jira. Macaafa keessatti dubbatamee jira. Maryam gaafattee turte. Akkamitti ilmi naaf argama? Namni na bira ga'ee hin jiru jennaani Waaqayyoof wanni dadhabamu hin jiru jedhe. Rabbiin maal Abrahaamii fi bari erga inni dulloomee dhalchuu waggaa 100 wayii ta'een booda Rabbiin isaaf kenneemi. Erga Saaraan bar waggaa 90 booda Rabbiin ilma siif kennee bar. Sigaltee Zakariyaasis akkas Elsaabeexiif Zakariyaa waggaa erga hin dhalan jedhanii erga garaa muratanii jedhan san booda Rabbiin kadhatee Rabbi isaaf kenne. Rabbiin akka barbaade godha. Kanaafuu gaafsam Gabrieliin maal jedhee macaafa keessa Luqaas boqonnaa 1 jira. Akkamitti ilma argadhaa jennaan Elsaabeexiin beektaa. Elsaabeex jechuun haadha manaa Zakariyaasi. Jarri erga dulloomanii hin dhalu erga jette maseena turteesiin dhaluu hin dandeessu. Ilmoo Rabbii siif kenne Waaqayyoof wanni dadhabamu hin jiru jedheen. Akkana jechuun Yesuus illee dandeettii Rabbiitiin uumame jechuudha. Waan biraatiin nuti itti amanne isa kana. Dandeettii Rabbiitiin abbaa malee Mariimidha dhalate. Itti amanne isa kana. Mormiin amantii gaafan ilaalu amantiin keenya xiqqoo see walitti dhufa. Ishi mormii karaa kiristaanaatiin mormii keessa maalidha? Waamaam si dubbade kanneen fakkeenyaaf amma cubbuu biyya lafaa baachuudhaaf kan jedhu kun sirrii miti. Cubbuu aadaan baachuudhaaf kan jedhu sirrii miti. Waaqni sadii kan jedhu sirrii miti. Waaqni ilma qaban sirrii miti. Sigaltee wantoota akkanaa kanneen. Akkas wanni faallaadhaa wantoota akkanaa kanneen. Shimeen kun maaliif haasaa sabate jiru? Yoo ragaa isa duratti sobdee sana ifaan abaas ta'e ta'anii. Kitaabicha baasitti iddoo sana dubbisa. Ragaan isa kam? Mee waada yeroo akkasatti kennime shimee kanatti. Waaqayyo ragaan isa kam? Waaqayyo sana nama miti jedhu sana. Okay, tamam. Echi si baasa jechuudha. Isa san barbaadda waan akkana naa baasi hin jettu dura. Akkoo gubbaarraa Maalin dubbisaa jettaasa jalatti du'ee dubbisaa mi hin dubbisaa. Hin dubbisaa bar qoqqotee dubbisaa mi bakka kana naa baasi. Gara bar waan jedhan nageessee mammaaka tokkotu maal jedhanii wannaatu beektee ummatatu jaldeessa ari'aa jedhanii gara qilee ari'aa jedhan jaldeessa galtee gara qileedhaa ari'aa jennaan gara nuti jaalannu nu ari'uu jirtanii jabaadhaa jedhan akka kanaa dubbisin jettu isaati. Yaa ijoollee islaadhaame. Viidiyoo isaa gubbaarraa dubbisa. Gubbaarraa jalqabda. Lakkoofsa meeqara si jalqaba? Eessan iddoon ani namaa miti kan jedhu. Waa meeqa nu goota gurbaa? Gubbaarraa jalqabda edda takka. Oliiktee dubbista. Akka ammoo eessa iddoon jedhu. Maal akka inni dubbatu. Hin soobde naan jechaan turre ammati. Ekkoo maarreela gubbaa isaatii jalqabiitii dubbise. Eessarraa kaasee si dubbisa? Keewwata meeqaffaarraa inni kan jiru. Ani namaa miti kan jedhu. Amma hin soobde jechaan turre hin jiru naan jechaan turre gurbaa. Hin jiru miti bar inni kan jedhu waan hin biraadha. Waaqayyo namaa miti akka namaati mitiidha kan inni jedhu. Isa olii dubbise. Maal jedhe? Ani Waaqayyo malee nama miti jedha. Maal jedhame? Maal jedhe dubbismee kakkana? Ekkoo gara olii isaatti maal jedha gara olii isaa? Noonni bicaa. Bakka kana maal jedha siin jedhe bakka si fide bakka kana? Ilaa. Jechichi. Ani Waaqayyoodha malee nama miti ka jedhu. Arguu jirta isaa? Ekkoo isa kana kan jedhe Waaqayyoodha miti. Waaqayyoon ani akka namaa miti. Kan jedhudha ati immoo ani Waaqayyo miti. Akka namaa miti miti akka namaa siin hin jenne ani Waaqayyoodha malee nama miti jedha. Kun sitti immoo jiraami? Ekkoo ilaa gara olii isaatti maal jedha gara olii isaa dubbistu isa bicaalan barreeffameeru kan. Ekkoon jedheen gara olii isaati gara olii isaatii fi gara jalaa isaati haadhiisi. Bakka naafiti jedhe sii fidaani. Bakka ofii kiyyaa bakka naafiti jette bakka Waaqayyo ani nama miti jedhu naafiti naan jette. Ani Waaqayyoodha malee nama miti jedhe kunoo. Ekkoo ilaa. Ani Waaqayyoodha malee nama miti. Ishi gara gadi isaatti dubbise.
Akkaati naaf itti gara gadii isaa dubbiseera isaa gurbaa maal taate nagaa qabdaati. Yoo ila jechicha miti bara ila jechichi amma ani akka namaa miti kan jedhudha sana amma tan inni ibsu waa'ee kanarratti kan ibsu. Akka namaa mitiin jedhu ani nama mitii jedha malee nama mitii jedha. Akki meeti akka ka jedhu meeti eessa jira? Ekkoo duuba isaa baaf hin dubbistu yookiin gara fuuldura isaa. Bakka ati naa kenni jette bakka kana kun sirriidha eessatti sobeeyani hin jiru naan jenneeti. Injiruu miti laata injiruu miti wanti inni jedhu ani akka namaa miti namni Hin sobden ani jenneeti waaqayyo ani waaqayyoodha jechuma kana dubbadhee kan jedhudha ani wantichi kan waaqayyoodha malee nama miti kan jedhu jedhee dhageeffadhu. Ani waaqayyoodha malee nama miti jedhee dubbadhee mi'an hin sobden ani jenneeti. jechichi inni sirriidha jechichi jira inni ibsu garuu ani akka namaa mitiidha ani waaqayyoodha malee akka namaa miti namatti aloon qabadhu waan akkasii kan jedhudha. Sigaleera. Jechichi maal jedha ani waaqayyoodha malee nama miti jedhamu hin jedhu. Waan biraa dubbisuu maaf sodaatte kaan isaa dubbisuu maaf sodaatte. Jedhamu hin jedhu siin jedhe jedhamu hin jedhu ani waaqayyoodha malee nama miti jedhamu hin jedhu. Ekkoo ani akka namaa miti akka namaa haloon qabadhu kan jedhudha tan Akka namaan jedhu ani nama miti jedha nama miti jedha akka namaa miti hin jedhu. Ani waaqayyoodha malee nama miti jedha. Argu jirtaa misaa? Ekkoo amala namaan qabudha amala namaan qabu namni haloo qabataa. Amala kan kee achi kaa'i. Amala eessatti jedha amala hin jedhuuf asitti. Ani waaqayyoodha malee nama miti jedha. Ani waaqayyoodha malee nama miti jedha. Ishi guutuu isaa dubbisuu maaf sodaatteeti. Maal godhu dubbisaan bakka naaf hidhee tasasii fitaan. Ani waaqayyoodha malee nama miti jedhamu hin jedhu. Namoota homaan beekne gowwoomsitu barammese. Yoo jechichi Fayyaalessa karaa muudaa. akka namaa Maayikii qabadhu dhageeffadhu amma yalla. Dhiisi ofirraa ijoollee shamaraa wajjin ijoollee shamaraa sirra caala. Bakka macaafa osoo argitu akka namaa miti jedhan isa kana bakka isaa hin hubannetti ati akkas jettee ati qabeektumaaf hin dubbifne akkuma horii ooftachaadha. Maal horii osoo taateeti barga akkanatti hin gaafattu barati sanuu hanqattee jennaan namni ijaan argeetiin dubbisuu dadhabe horii maal gaa jetteeti. Ijaan argite dubbisuu dadhabdaasa. Maaf dubbisuu Amma hin sobdeenaan jenne ati mataa kan kee. Yoo eega konfidansii qabaattee maaf dubbisuu dde guutuusa isaa olitti maaf dubbisuu dde. Yoo burjaajii waan oomtuuf barjecha takkitti fudhataan kun. Mee carraa sii kennaati mee dubbisati. Ufii kan keeti dubbismee bakka isaadhaa beekiiti. Eessara dubbisan bakki amman baase kun eessame. Isa bakka fee haa ta'u maaf baaftee dubbisuu. Bakki an baase eessa siin jedhe. Bakka fedhe haa ta'u jedha laal. Waan tokko hin beektu bar. Bakka inni irra jiru hin beektu akka waan nama dubbisee dhufee godhatta. Kanaaf siin jedha bar hin beektu bar. Haga ammaatu bakka isaadhaan beeku. Bakka inni ani irraa dubbisee iyyuu hin beeku hagumma ammaatu. Ufii garuu gubbaa dubbisi jala dubbisi akka nama waa dubbisee beekutti sirrii miti kun abbo. Deemiti bara dubbi kun. Inti isaa kosii kennee bare lama. Waata gaafii kan kee geeffatu. Wanticha maa dubbisuu iddeedha. Hidda isaadhaa bakka iyyuu hin beektuti. Hidda isaa maal naa kenni hidda isaa? Dubbistee iyyuu hin beektu jaanu argitee hin beektu. Sodaa kenna dubartoota nama asirratti gowwoomsaa jirtu kunis si alaa baru kanaaf sodaatte miti sodaa. Laa akkas miti ani. Dubartoonni gowwoomtii osoo hin taane akka kan kee kana dubbisuu dadhabde. Dubartii taateef hin gowwoomtu. Dubartiin sammuu qabdi. Akkuma ati qabdu sanii sammuu qabdi. Dubartii gowwoomsaa osoo hin taane yoo dubartii gowwoomsuu ta musliimaa gowwoomsi kaatee miti yoo dandeesse. Maal dubartiin tuun dhakaarraa hojjetamtee tuun ammoo sibiilarraa hojjetamteessa. Yoo dubartii kan gowwoomfamuu dandeessu taate mee ta musliimaadhaa gowwoomsi deemiti. Lakki isa ammaa dubartoota mirga. Ayyee waadaati deemiti. Dhiisi ofirraa taa'e ofirraa. Yalla. Ofirraa. Bakka haasawaan keenya. Qulqulluu kana keessa kan inni si gaafate bakka inni siin jedhe kana macaafa. Karaa olii karaa gadii karaa inni siin jedhu kana hin dubbistuu fi ati maaliif macaafni qulqulluu waan sirrii ta'e iyyuu dhugaa hin ba'a mitiire wanta jiru. Karaa olii karaa oliidha bakka sanii miti bar bakki inni jedhe. Waan inni jedhee na gaafate beektaati. Maal jedhee na gaafate beektee? Maal jedhee gaafate? Inni karaa maaliidhaa dubbisi karaa olii moo karaa gadii jedha waan naa galuu dadanaafis. La akkasii miti sun bar keessa amala waaqayyoo saalfatee keessa fidata malee akkasidha. Sila gurbaa maal ta'e? Waaqayyo godhu wal bira qabee agarsiisa. Mee jalli seeroo takka gurbaan kun maa jala asaasaa ijoolleen baay'ee jira.
Mee jallis yeroo takka nama hubachiifna. Eeywa wanni jalqaba gaafate kanaami. Soba hubachiistamoo? Sila gurbaan maal ta'e sun? Gurbaa gassibuuf namoo afaan qabattee teessa xiqqoo siidha. Maasitti fakkaate amma Eeywa waa'ee amantii irratti waan ta'e kun Mee amma ishee hubachiisi bakka ishee. waa'ee inni si gaafate hubachiisi maaloo miti barnu nyaani sammuu hin qabaanne Gurba jaalee sibiiloti qaban. Heere tokko maal taate isaa? Heere. gurbaan zakkaree dhufeera musa. Mucayyoo irraa fudhattee bidura akka waan taraan keessaa taatee haasaa gurbaan. Ayyee mee waa daadhiis mee anatu dhukkee irraa kaasa qoy. Anatu dhukkee isaa walla hin boochisaa dhiismee takka. Si boochi hin boochisaa hin dhiismee. Ayyee dubbadhu mataraa siif kennineen ture. ani maaltu natti tole waan Dhiisma waaqa dhiismee anatu boochi anatu akkaataa godhaa. itti nama hubachiisantu natti tole dhugaa dubbachuu fi jiraamti amma giruuppii amoofaan keessa ture. Gurbaan taraasitti kennaan jiru akkam si goona reesaa. Ijoolleen baay'eetu as jiraati. Sabboontuun jirti, mooneeti jirti, isa dura ka seenanii. Kun ammoo gurbaan akka waan maraa taadhaa yogguu mootii irratti godhanillee deebiseetumaan dubbate callisee yoo jiran hin dhaga'uti. Waa dhuyidee dhufte moo shimallis? Maali isintu dhugee jirti malee. Laan isin dhugnuti. Lama jettee dhufte moo? Ayyatamaa. Osoo karaa sirriidhaan deemte isa san guutuusaa Aya, dubbisteeti. akkasii jedhe dubbismee ati dubbismaniiti dubbismee. Mataa ofi biraa qabdaati. Mataa ofi biraa qabdaa. Hin qabu. Idduma Tayyo bakki an dubbise sun eessa? isa keellola barreeffame san maaf hin dubbistu? Eessa bakki an dubbise bakki amma an badeen sun siin jedhe. Ekkoo baasii السلام fidiga. عليكم أستاذ أول نجارته Bakki ani waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh amo. Mee koy gurbaa gara wajjin haasofsiise keessa. Eessa bakki an dubbise suni? Ekkoo baasii fidiga nan beekatteete dheereessittee miti. Bakka ani bakkuma ani dubbadhe irratti barsiisaa taate isaa bakka an siifide irratti. Ammuma argitti abbuma barsiisaa irratti taataasa. Hafuurri bakka sitti nimne hiikka si hima. Hafuurri bakka saadha sitti nimne eessa fuudhe hiikka saadha sitti hime meenaaf. Bakka isaatu hin beektuuti bakka an sitti hime san iyyuu hin qabanne. Yoo kana duras tan akka keetii fakkaattonni akka keetii jechichi qofa qabatanii iddoo san baasanii kazaa gaafa dubbisamu kan inni jedhu waan hin biraadha. Ani amala namni agarsiisu kana amala haaloo qabatu. Amma waan biraa jedha. Nama Ija kan keetti argitee turteemi amma? kan inni ibsu. Tayyib tamam eessa bakki sun bakka san amma dogongora kiyyaa fudhadha eessa bakki sun eessa bakki saadha. Baasi kaa iddootti ijoolleetti waan chaartu jira miti. Amma si baasee ka'ee mi'an eessa bakki an si baase sun eessarra jira. Eshi amma teessa jetta. Alla nama Eessa bakki isaa siin jedhe ayyuu ishiin jedhe. akka keettanitti. Eessa bakki saadha siin jedhe si gaafachuu jira bakki an si dubbise sun eessa. Isi dhiisi bakka inni beeku sirriitti bara. barame yoo rakkina akka qabu beekamaadhaan akka keettanitti alla nama tokko moo nama Eessa bakki saadha naaf himi siin jechuu jira. Rakkinni situ qaba malee bakkaa miti bakka sanii miti kan qabu situ qaba. Rakkinni akka qabu siidha hin beektu waan tokko hin beektu. Akkamitti bakka saadha kan beekne hafuurri siif hiike hafuura kamni hiikaddeeti. Hafuura biyya kamiitu si hiike. Hafuurri bakka saadha sitti nimne eessaan sitti dhufee hiikkaa saadha siif himimpo. Amma kana argiteetu takkaa umrii kan kee keessa bakka kan argitee hin beektu. Harruma argitee harruma tana hiikkaa isaatti seente gurba. Ekkoo har'as ta'u kana duras ta'u wanticha sanatti diddeerta miti Ekkoo har'as dubbisuusaa ta'u. guutuusaan uummanni si alaa bare waan ta'eef isa dhiise. Okay, Amma anas si haalan banam nam- dubbis. haal- Yalla, haalan dubbis, nama tokko moo bismillah. nama lama. Dubbis si baneetiin jira. Si banee jira Isa dubbis. keelloo isa Yalla. dubbisi. Isa keelloon barreeffameeru. Dubbis siin jechuu jira. Dubbis bakka saadha dubbis dafi. Yoo natti dubbifama waan jiru. Yaa Efreem attamittan kan biraatti si kennuu danda'aree. Yaa Israa'el ani attamittin garaa kutadhee si dhiisaree. Ani attamitti akka mandara addinaa dabarsee
si kennuu danda'a ree? Yookiin akkamitti akka mandara zeeboo si gochuu danda'a ree? Kana gochuuf garaan koo Zeebo'iim si gochuu danda'a. dandeenye. Ishi nuyi maal jedha? Ho'i koos ittuma caalee ani dheekkamuu koo isa maal jedha? Dheekkamsa koo Ani maal jedha bobaa koo? hin mul'atu ijoollee. Dheekkamsa koo sababaa jedhi gurbaa dubbisiisa. Dibsis nattidha. Hin mul'atu isaa ijoollee. Ijoollee hin mul'atu moo? Ani dheekkamsa koo isa boba'aa gadi hin dhiisu. Maal ta'ee ejjatu irra marsa? Deebi'ee Efreemin hin balleessu. Ani waaqayyoodha malee namaa miti. Yoo? Ani Efreemin hin balleessu. Ani waaqayyoodha malee nama miti jedhamu hin jedhu amma? Haa? Eessatti akka namaa jedha kun? Akka namaati miti jedha? Akka namaa jedha kun? Ekko waaqayyoodha malee namaa miti akka namaa mitidha. Deebi'ee Eessaa fuute akka ka jedhu? Eessaa irraa itti dabalte? Deebi'ee Efreemin hin balleessu. Deebi'ee san bira. Akka ka jette san eessaa fuutee itti dabalte siin jedhe? Akka ka jedhu san. Dirqama akka achi galuu qabamoo? Ani Waaqayyoodha malee nama namaa Eessaa fuutee itti maktere? Efreem balleessuun qabudha. Eeywa. Nama kan nama balleessuu danda'u ani waaqayyoodha waan ta'eef waaqa dhiifamaadha jechuudha bakka. Dubbisu jirta moo ati waan jechuudha. Ani waaqayyoodha malee nama miti jedha moo akka namaa miti jedha? Eeshi ani isa qulqulluu gidduu jirudha. Ani itti fufi dubbise. Ani isa qulqulluu si gidduu jedhi gurbaan afaan Oromoon beeku moo? Si gidduu jirudha. Ani ija aaritiin hin dhufuudha. Ani ija aaritiin hin dhufu nama waan ta'eef akka aariidhaan nama san balleessuu hin danda'u, miidhaarraan gahuu hin danda'udha bakka. Kana jechuun ani namaa miti jechuudha. Okay, tamam. Amma dubbis. Maal jedha? Ani namaa miti jechuudha jedha sa. Ani nama jechuudha ree. Nama miti jedhee osoo dubbatu ani namaa miti jechuudha jettee na gaafattaa sa. Naga qabdaa mataa kan kee. Asirratti kan ibsu ani amala namaatiin kan nama balleessu kan Efreemin balleessuu miti kanan dhiisuu miti amma kan inni jechaa jiru. Eessaa fuute san. Kiijii keessaa fuute moo korojoo keessaa fuute? Yeroo kitaaba qulqulluu irra jira fiti. Eessaa fuute itti dabalte? Macaafa qulqulluu macaafarra kan jiru nama miti jedha. Efreemin hin balleessu. Mul'isu jirra dubbisu jirra. Efreem irratti aloo qabadhe. Maal jedhame waadaa dubbisme ani waaqayyoodha malee nama miti jedhamu maal jedha? Ani waaqayyoodha malee nama miti. Ani akka namaa. Okay, inni eessaa fuudhe? Efreemin Ati eessaa fuudhe akka namaa ka jedhu san Shimallis? Inni bakka inni xiyyeeffatee jiru ani dheekkamsa koo isa bobaa gadi hin dhiisu. Deebi'ee Efreemin hin balleessu. Deebi'ee Efreemin hin balleessu bakka jedhu sana dhala kan inni xiyyeeffate. Natti fakkaate miti Shimallis. Yoon balleessu jedhee maaltu nu galche jedhee maal Efreemin hin balleessu jedhee ani waaqayyoodha malee nama miti jedhe. Ekkoo marree. Ani waaqayyoodha nama miti ani kan biraati akkana. Ani waaqayyoodha malee nama miti jedhamu hin jedhu macaafni jedhamu hin jedhu. Hin jedhama. Hin jedha. Okay, hin jedha. Kalaas achumatti dhaabe. Ergamaarri akkana siin jedhe nama miti erga siin jedheeti. Ati eessaa fiddeetiin akka namaa miti eessaa jettee dubbisteeti. Eessarraa fidetti? Akkoo achirratti akka namaa kan jedhu san bakka dirqama jechicha akka sanitti galchuu qabdaadha. Bakka sanitti. Maal yoo waan macaafarra hin jirre itti dabaluun hin ta'a. Eessaa fiddeeti? Namni itti dabaleen abaaramaadha. Abaaramaadha. Amma tuyyuu abaaramaa taateetiin jirta. Macaafatti dabaltila akka namaa miti jecha. Ani bakkee maal isa qulqulluu si gidduu jirudha. Ani ija aarii ittiin hin dhufuu jedhee dubbata. Kanaa miti bakkee guddaan bakkee ansiin jedhe bakkee ati mormiti bakka kana. Ani waaqayyoodha malee nama miti jedhe. Eessaa fidde akka namaa miti kan jedhu san. Ekkoo ani qulqulluudha waaqayyoodha qulqulluudha jedhamiti ree.
osoo qulqulluu ta'uu Nama miti baatee jedhe. Dubbisi. Efreemin balleessuu Dubbisi nama danda'a. miti jedhe. Nama miti jedhe. Nama miti jedhe dubbisi akkuma hin jedhu macaafni jedhu kan. Kanas ta'e sanas nama yaaduuf barameera waan ta'eef yoo yaadni keessi ifa waan ta'eef rakkina hin qabu. Yaadni kan keessa dhaqe isaa eessa jira dhaqe. Nama miti jedhe dubbisi. Nama miti jedhe. Waaqayyo nama moo nama miti. Tanuma qofa naa deebisa asuma irra dhaabbadhuuti. Waaqayyo nama moo nama miti. Yoo jettu Waaqayyo nama moo nama miti. ishi akka keettanitti immoo waaqayyoon isin biratti nama Waaqayyo nama moo nama miti. Akka kiyyatti nan gaafatin akkasiin jedhe akkasii gaafate naa deebisi. Hin deebisettee turtee mee amma akka waaqayyo nama moo nama miti asuma irra dhaabbadhu naa deebisi. Sitti mee bareedaa isa kana kan hin jedhameefi Maal natti himta naa deebisi Waaqayyoon- gaafii takkatti tana deebisuu dadhabdaa. Waada ayyee qoy ati hin dandeessu qoy ati hin dandeessu ijoollee shamaraa deebistu. Waada waaqayyo nama moo nama miti. Waaqayyo nama miti. Ayyee atoo deebisi shimallis deebisi waaqayyo nama moo nama miti. Hin danda'u laal. ishi Shamara namaa duratti miti. uffatu san hin danda'u laal hin ga'u laal. Namaa miti. Waaqayyoon akka namaa miti. Kalaas naa deebistee jirta cabaa fi ijoollee. Laal amma ijoollee shamaraa si dura buuteetiin si deebistee nama deebiste. Goobas amma duubaan illee dhuftu laal. Amma waadaa irraa akka barte argitee Jechaan nama shawwaddu miti amma nama waa'ee isaan hubanneef amma se. Warri koomintii. geessinee jira. Maal jecha shawwanneera geessinee jira. Nama miti Ishi. kalaas raawwannee jira. Haallan tokko moo meeqa? Amma monatu si gaafata. Haallan nama tokko moo lama? Maal waan Allah yoo eessatti bira geessee jennaan. Caqasa Kayoon siibana. deebistee kaatee jennaan. Sobde naan jette ka sobde jette sanii. Koi yoom achi asirra yoom kaanee jennaan. Ka sobde jette sanii ka sobde jette sana amma naa baasite afiti. In sobde naan jette duratti. Suuraa 36 naafan. Ka sobde jette san naa baasisiin jedhe sobdee naan jette san. Kana akkaataa sobde waaqayyoon nama ta'uusaa miti kan ibsu kan inni jechuu barbaade amala namaa kan agarsiisne ta'uusaa ibsuudha fi tan Ani caqasame. waaqayyo nama siin jedhe isaa ani waaqayyo nama jedhee namatti waada waaqayyo nama jedhee si barsiiseen. Akka keetti Ani nama jedhee barsiisee gurbaa. Akkasa jedhee si barsiiseedha. Okay, waan amma soba naan jette san asitti waaqayyo nama miti kan jedhu san hin jiru naan jette waaqayyo nama miti kan jedhe waaqayyo ani maal jedhee sobe bakka tanatti dafi deebisi. Ni Allah. Hin jiru siin hin jenne baran. Jira haalli isaa itti ibsame kanatti yaadde kana ibsuufi miti. Maal jettee ibsite ati maal jettee ibsite? Ani maal jedhee ibsite ati maal jettee ibsite? Ati waaqayyoon akka nama hin taane bakka bifa namaan qabaatu dhala foon namaa uffatee hin jiraatu kan jiru san ibsu. Atoo tayyib ani waaqayyo nama miti inni nama miti waaqayyo nama miti waaqayyoodha malee namni illee waaqaa miti jedhe atoo maal jette ati waaqayyo nama miti hin jenneeti. Waaqayyoon jechichatti jette saniif jechicha siif jedhee barane jedhi jennaan. Kanaachi waaqayyoon Iyyasuus Maal eega jette namaa uffatee erga kan jiru. nyaatamteeti maal ga'e ati waaqayyo nama miti hin jenne anillee waaqayyo nama miti jedhe atillee waaqayyo nama miti jette maal dogongodhan maal balleesse. Waaqayyo namaa miti kan jedhu caqasni iddoo sanitti caqasame suni Iyyasuus Kiristoos akka foon hin uffanne kan ibsudha jettee yaaddechaadha iddoo sanatti. Akka yaada keetti. Miti. Maal yaada kiyyaati sammuu kiyya keessa jirta moo waan dubbise qofa naaf himisiin jechuu jira bar yaadde naan jedha isaa dhufe maal ati raajiidha moo charchii keessa jirta moo yaadde jettaasa naga qabda mataan kan kee waan akkana yaadde ati yoo akkas Ishii taate suuraa 36 naa baasitti haallan Koi suuraa bira ga'u duraan waan akkana yaaddeen dogongorte naan jedha isaa mucaan naga qaba. Akkamitti yaadde ebalu akkana yaadde jettee osoo namni sun waan dubbatini ebalu akkana yaadde jettee akkamitti nin dogongorteet. Tayyib waaqayyo nama miti jettee mun jenne tam. naan baastu suuraa 36 77.
Kimbas waan tokko haga bakka tana fudha haga dhiifama na gaafattutti situ dubbadhu malee jettee jibbaachifte waan taateef. Waaqayyo nama miti jette mon jenne waan akkana yaaddeen dogongorte naan jedha naga qaba mucaan. Osoo ani dubbatti yaadde jetteetiin dogongorte naan jetta gurba hin sobde naan jetta. Sita ajabu amma warroomte amantii kee keessa jiran iyyuu. Dhugaa dubbachuuf taanaan. Maaf hundumatti ajabsiisaniif hin rakkatini. Akkin siin jedheen. Bakkee ati sobde naan jette sun eessa siin jedhe dafi na deebisi. Bakkee ati sobde jette sun ani waaqayyo nama miti jedhe ati eessatti sobde ka jettee dubbatte sun takka dhiifama na gaafadhu takka ammoo bakka san ibsi dafi. Caqasicha iddoo ati caqaste suni iddoo isaan beeku baqqash. Isa kam? Yoo beekuu dhabde ani eessatti sobde naan jettare waan beekan sobeedhamu maal sobe eegan beekne wallaala kan keeti sun ani wallaalli kan keedha maal naa godaana yoo an beektu taate san deemiti baradhu malee ati akkami sobde jette guutuu isaa dubbisnee baru walumaan ani hin beeku jedha maal sobe waan sobe qofa naaf ibseeti maal sobe maal sobe haala inni itti ati fayyadamte sirrii miti kaa maal haala hin sobdeenan jenneeti ekkoo haala itti hubachiiste waaqayyoon akka naman ta'uu hin dandeenye kan ibsudha iddoo sanatti jettee tantoota ati barsiisaa turte sirrii miti siin jechuu fanan achitti amala namni agarsiisu amma waaqayyo nama miti jetteen dubbanne ofii kan keeti ati amma waaqayyo nama miti jetteen dubbanne ofii kan keeti Yesus Kristos waaqayyo nama miti hin jenneeti namaadha waaqayyoodha ani waan Yesuusii fi waan kabbadaaf waan baqqalaadhaan dubbanne ati ani waan hin jedhe Hoose'aa boqonnaa 11 irratti bakka aman dubbise kana jechuudha bakka aman dubbise kuni waaqayyo nama miti jedhee barsiise mucaa ittiitti illee hime waaqayyo nama miti bakka jedhu kana ni sobdeenaan jette maal sobees hin jedhe kanuma qofa si gaafadhe ishi natu sobee haa ta'uti amma allan nama tokko moo akkas jedhi dubbadhu lammata ittiin deebiin hayyee gara deebiin rabbiin tokkicha Allah hin tokkicha Dhiifama gaafadhu. Inni waan balleessin qabu kana keessatti. Ana sobee jedhee jira egaa ana sobee jedhee dhiifama malee sarraan barbaadu egaa naa dubbise Allah meeqa ta'uusaa ibsita. Hayyee haya suuraa meeqaffaa jette 36 77 dubbisme dubbisi shimallis baasi kaa viidiyoosa kanallee anuma si dubbisaasa yaa waan aksasii gochuu danda'u kana haya in dubbisaaf hime hayyeen baasanaaf hin qarqaarraa ijoollee viidiyoo baasa haya ila namni viidiyoo baasee jira sitti mul'atu ishi dubbise suuraa 36 aata 77 kunoo sila namni akka nuti bishaan saalaa irraa isa uumne hin argine yeroo san inni mormaa ifa ba'aa ta'ee argamaa jedha nooyyee kunoo si dubbisi Ishi isa uumne kan jedhu nama meeqa ta'aniit uuman allaan meeqa dhamne tokkicha uumne kan jedhu eessaa fide kitaaba qulqulluu irraa isa kakuu mofarratti caqasame tokkichumatu jedha kitaaba qulqulluutti hin seeniin ishi uumnen kitaabni qulqulluu kan keedhaan jiru kitaabni qulqulluun bira hin jiruuti uumne jechuun maal jechuudha rabbii tokkichatti dubbatu jira uumne jedhama uumne jechuun meeqa ta'aniit uuman Eka. Alla meeqa Lakki meeqa miti tokkichumatu uumneedha. Tokkicha siin jechuun jira sira wucaan maal ta'e isaa? Uumee miti bar uumneedha bar. Tokkichumatu uumne jedha. Tokkichumatu uumne jedha. Meeqa ta'aniit uumaniit uumne jedha. Lakki tokkichumatu uumne jedha. Ishi paartii meeqa dhamma isaa?
Paartii wayitu hin jirtu tokkichumatu uumne jedhe dandeettii isaa agarsiisuuf, humna isaa agarsiisuuf, mootummaa isaa agarsiisuuf. Iddoo biraatti koo aanatu akkas godhee jedha. Sunilleen isuma. Yoo Sunilleen jechuun isuma. amma nuti Gaarii. Sillaasa jennee tan amannu sanadha. Isa kana Muhammad Korrojee tan Sillaasa kan kee mataa keessa kaadhu. Akka silaa amma dhaggeeffadhu gara Nabi Muhammad ittiin ce'in. Okay? Anuma wajjin haasa'e asitti. Anuma biratti gabaabbadhu. Okay? Gara Nabi Muhammad alayhi wasallam nu taa'in. Ana biratti isatu gabaabbadhu. barreessa miti Yoo illee arrabsuu quraanicha barbaadde kana anuma kanan arrabsa. jedha. Okay? Kitaaba qulqulluu irraa waa fudhatameefi kun. Naa kenni qura Nabi Muhammad barreessee ka jedhu. Nama isaa fiddanii Naa kenni waa'ee Muhammad Nabi Muhammad barreessee ka jedhu. Ragaa naa kenni siin jechuu jira. Si eegu jira. isinumatu jedha bar isinumatu Muhammadii bu'ee quraanni jettan. Ani jenne isuma jira. Naa kenni siin jedhe waan ani siin jedhe dhiisiti. Ani siin hin jedne amma waan sitti hin dubbanne dafi naa kenni. Ishi quraanni isaa dhufeera ishi. Nan gaafatin ragaa naa kenni ka jette kan Nabi Muhammad barreesse ka jette ragaa naa kenni. Ragaa barbaadan. Ishi eenyudha bu'ee eenyu barreessa ishi. Deebisee si gaafadha. Nan gaafatin ragaa naa kenni siin jechuu jira. Afa waan dubbatteerra ragaa tokko tokko si gaafadha. Jechuun inni kun akkoo isin ilaallata. Isintu deebisuu qaba. Jechuun hin jedhin jechuu fi walaa baachuu dhiis ofirraa ragaa naa kenni ragaa sirraa barbaada. Dafi. Kanas ta'e sana Allan Muhammadiidhaaf. Kanas ta'e sanallee hin barbaadu. Kanas ta'e walaa sanas ta'e walaa minaamina hin barbaadu. Ragaa naa kenni siin jechuu jira. Nabi Muhammad barreesse ka jedhe ragaa naa kenni. Dafi. Isaan ala immoo wanti isinii ibsu. Dafi ragaa naa kenni gowwomsaatti deebita. Yeroo takka miira keessan seenu akkasinitti goba jiikoo. Nama akkasiiti miti. Okay? Ragaa naa kenni. Dafi. Wanta sobaa waan ta'eef tokko miira keessa wanta si galchu hin jiru. Ragaa naa kenni siin jechuu jira. Si eegu jira. Nabi Muhammad barreessee itti quraana ragaa naa kenni. Osoo beektu kabajaa fi maalidhaa fi jetteen waan hin taane ibsita. Ragaa naa kenni siin jechuu jira. Ragaa naa kenni jalqaba. Ragaa naa kenni. Asitti shawwadamaa jirtu jechaadha. Ragaa naa kenni siin jechuu jira. Si eegachuu jira. Innaa yoo deebisi kanaan ala qabamaa gochuu hin danda'u. Garuu haalaan Ragaa naa kenni siin jechuu jira. Si eegu jira. Ragaa naa kenni. Ragaa naa kenni. Ragaa naa kenni. Dafi. Maal ragaa uumne minaamina kan jedhamu? Lakki Nabi Muhammad barreessee ka jette san ragaa naa kenni dafi. Eessaa dhufere ishee? Nan gaafatin jettee jirta ragaa naa kenni. Waan jettee irratti ragaa kenni. Dafi. Qorshii sii baasu? Baasi yoo barbaadde asiin naa kenni. Karamenni dhufeen irratti gadi tuulanii gadhiisuudha akkana kana beektan. Ijoollee sobuudhaaf deddeemti. In sobdan jettee jechuudha. Erga sani an sobe jedhee ofirratti ragaa baha. Maaliif baafna isaa? Irratti feenee baafna malee. Miizaana inni baadhatee dhufe isuma irratti deebi'u namni maal godhu baafna isaa? Yoo barbaade ofii miliqaa yaa dabru. Maaliif callistanii? Ragaa fiduu deemee jira. Maaliif callista jetta? Ragichi quraanuma keessa irra quraan irra barbaadi bakka. Haalaadhaaf kenname kan jedhu. Muhammad irratti bu'ee. Ragaa naa kenni siin jedha gurbaa. Nabi Muhammad barreessee jette. Nabi Muhammad barreessee jette. Ragaa naa kenni. Nabi Muhammad irra bu'ee ga jette Rabbi biraatti bu'ee eenyu biraatti bu'ee jedha quraan bakka dubbiste sun. Lakkaa Muhammad barreessuu iyyuu hin danda'u lakkaa.
Ate eessaa fuutee Nabi Muhammadu barreessee jette siin jedhe. Nama biraa barreesseef. Eessaa fuutee Nabi Muhammadu Quraana kana barreessee jette siin jedhe bara. Yoo ragaa isa kanaa borussii fida garuu isa nama uumne kan Moro maal jedhu kana godhadhaani? Eda harkan kana maaliin bulaa? Allaan Maaliin bulaa keessan halkan kana? lamaa Maaliin fi bulaa lamaa halkan ol kana? ta'uusaa baraadha. Kunis sillaasee warra kiristaanaatti irraa korrojamee tan Ragaa naa kenni, ragaa naa kenni. awwaalamedha. Ana hubadha bakka. Ragaa naa kenni, ragaa naa kenni. Ragaa naa kenni siin jedhe hin deemin. Deemuun hin jiru. Nootiree ragaan jiru koo allaan uumne kan jedhu. Ragaa Nabi Muhammadu Kan jedhu barreessee suni jette Quraana uumne Nabi Muhammadu isaa barreesseetti ragaa naa kenni. Ishi Nabi Muhammadu Quraana barreesseetti ragaa naa kenni siin jedhe. Ishi atis barreesse, Muhammadis barreesse, namni biraas barreesse. Lakki ragaa naa kenni, ragaa naa kenni. Garuu Ragaa quraana naa keessan kenni. Eebalu barreesse. Nabi Muhammadu barreesseetti ragaa naa kenni siin akka jedhe. rakkateedha amma walii galatti. Ragaa naa kenni siin jechuu jira. Si eegu jira gamma. Ragaa naa kenni. Yoo ragaa malee dubbattamu kijibaadha siin jedha. Kijibaadha. Kijibaadha. Namoota akka hin beekne siin jedha. Ragaa naa kenni dafee. Ishi Waan dubbatte irratti. yoo quraana atis barreesse, namni biraas haa barreessu, Muhammadis haa barreessu. Ani hin barreessu. Namni biraallee hin barreessu. Ragaa naa kenni. Ka jette isa irra ragaa naa kenni. Daf. Ishi ragaa isaa borussii fida. Isa kana garuu caqasicha kana qabadhuuti Boruun sammuu barbaadu. keessatti Boruun barbaadu. Yoo tamarammara jiraadheef yoo ta'e beekaa isa eessa si arga. Eessatti si arga ani boru. Boru eessa si arga isaa. Kophee kan keetu nudha. Allan qaama lamaa sadii Dafi gurbaa ragaa ta'uusaa naa kenni. akka hubataniif. Gurbaa ragaa naa kenni siin jechuu jira isa. Ragaan Haan kanuma jedhini. Ragaa naa kenni. Haan jedhin. ragaan kiyya quraanuma bakka quraana dubbise. Uumne kan jedhu kan ammoo Quraana irra naa kenni kan quraanni bira jira. Haan jedhin ragaa naa kenni. Haan jedha isa. Maal ta'e isa gurbaa? Ingidihi ani kanan jechuu danda'u kanuma kanas ta'e sana yoo allan nama Lakki lamaa sadii ingiliin wayiillee ta'uusaa jedhin. Ingiliillee jedhin hubadhaadha. ragaa naa kenni. Ragaa si eegu jiraan. Warri haaraa shaayidaa qabachuudhaaf Ingiliillee jedhin. Ingiliillee jedhin. Ingiliillee barbaadu. Haallee barbaadu. Ragaa naa kenni. Daf. Bakka narrafa allan meeqa akka ta'e garuu boru natti hima. Maal godhuu rafta? Ragaa utuu sirra barbaadeessa si dhiisee nan rafta isa. afur ta'uusaa cheekii godhaatee qoradhaa Inu natti taaliin? hima. Inu taaliin abadan. Inu taaliin. Kanaachi iddoo biraatti ceekaate maal nama barreessarraa maal fuutate? Ragaa naa kenni siin jechuu jira waan dubbatte irratti. Nabi Muhammadu barreesse Quraana kana naan jette ragaa naa kenni. Daf. Innaa eenyutu barreessa re? Namni biraa barreesse Nan gaafatiin ragaa naa kenni waan maal jette isinii irratti. gochaa ture? Isin shawwadaa ture inu Ragaa kenni siin jedhaa bar. kitaaba qulqulluu irraa korrojee tanto. Ragaa naa kenni. Daf. Arraba dhiisi. Ragaa naa kenni. Yookaan kijibaadha. Akkuma duratti macaafa irratti illee kijibde ammallee kijiba lammaffaa jechuudha. Lammata abbo safara kana Kijibee dhufee beeku kijiba jireenya maqaan. kootiin kijiban jaaladhan. Amma duratti anatu sobeen jenne ati ana kijiben jenne isa. Akka kijibaa ta'e akka dubbattee wallaalte musa. Diraamaa Duratti afaan hojjetaa kan keetiin anatu kijibeen jenne isa. isa caqasachitti caqasame tan waaqayyo namaa miti kan jedhu waaqayyo akka amala namaa miti kan jedhu sanaati Amma sani Yesuus Kiristoos isa amma duratti an kijibaadha jettee jettee tantoon uummata shawwadaa turte. haaya tol. Garana deebi ayyee. Garana deebi irra dabraa fi ijoollee meerraa fi irra dabraa fi bakka biraatti cinqa. Sila namni akka nuti bishaan saalaa irraa isa uumne hin argine jedha. Eenyudha akka quraanaatti situ fidate bakka kana. Situ fidate nuti kan jedhu kun eenyudha? Allah keessani gaa. Allah meeqa? Lakkaa kaasen nutti ma Situ fidatee mi situ ibsaami? akkoo ani isin Allah tokkottanii antoo uummata burjaajessitanii Allahn keessan tokko oliidha
Tokko oli sun Ayyaana sittima. Ayyee tole wannan siin jedhu ani wannan siin jedhu nuti wagguu jedhu nu biratti sirri siima dhageeffadhu amma. Nuti jechuuni mootiin kamiyyuu mootiin gurguddaan dhageeffadhu. Seer luga beekta seer luga afaan kamitu beekta afaan Oromoo haa ta'u Ingiliffaa haa ta'u kamiyyuu beekta ka baratte qabda. Beeka ishee. Seer luga Ingiliffaa beekta. Ingiliffa moo Oromiffa? Seer luga Ingiliffaa yoo Oromiffa beekte Ingiliffa ni beekta. Ay Oromiffan beekani Oromiffa. Seer luga siin jedhee bara Oromiffan beekan jedhin Oromiffa maal irra dhalatte siraalle. Seer luga isaa beektaa siin jedhe malee. Seer luga isaa beeka. Waa taa'eef Ingiliffa barattee jirta guyyaa tokko fillee haa taa'utu Ingiliffa seer luga isaa giraamerii isaa baratteerta. Ingiliffan beeku. Akkamitti Oromiffa akkamiin baratteere seer luga isaa osoo Ingiliffan barati? Bakka Oromiffuman beeka kaan. Oromiffa seer luga isaa akkamiin baratteere? Manni barumsaa Ingiliffi keessa hin jirre jira isaa Itoophiyaa keessa? Ingiliffaa dadhabaa ta'edha hin danda'u. Okay, xiqqishuma wayiidha dubbisuu dandeessaa? Xiqqooma wayiidha haguma mitiidha jechuudha. Haguma mitiidha. Seer luga irratti wanni kun seer luga irratti waan kaasuu jirtuuf jecha. Bismillah. Waan tokko sitti garsiisa. Isa kana bakka shawwadamtaniirtu bakka haala Muhammad isin shawwadeera bakka. Gurba adaba godhadhume yeroo takka waan beektu wallaalaadha takka ammoo akka nama waa beeku dubbatte takka Ingiliffumallee hin beeku jetta maal hojjetaa guddattere duuba akka keenya Arabiffa barataan guddanne yookaan ammoo afaan biraa barataan guddanne akkuma dhalattetti ol guddattee jechuudha bar rakkoodha kun. Isime amma Quraanni Arabiffaan barreeffamee antu amma gara Amaariffaaf Oromiffaatti gaafa jijjiiramu waan hin biraa fidee dhufeera isa. Uummanni dubbisee antoo hubataera. Akkuma dhalattetti qe'ee keessa guddattee nu rakkifte. Qoy meeroo takka. Waan wayiidhaan baranne akkuma dhalattee guddattee nu rakkifte. Bismillah. Wannan intarneeta hojjetu jira. Aywa. Mee Ingiliffaa yoo beekte ni ilaalla. Xiqqooma yoo dubbisuu dandeessa. Okay. Waan kana argu jirta laata sitti mul'ata? Daraa Waaqayyo. Hin beeku maal fidee dhufteedha. Kuni Ammasuma uumne jedhu saniif kan hunda wannoota dadhabda bal'aate. yeroo takka kuni baayibeliidha. Okay, deebii kiristaanonni kennaniidha. Anaa miti. Baayibel kan jiru kan argu jirtan kanallee dubbisteen beektu akkam si godha. Study isaati. Tayyib argu jirtaasaa? Maal dadhabda bal'aate? Majestic ruler waan jedhamu beektaa gurba? Waan kana beektame? Waan kana beektaa beektonni kiristaanaa irratti dubbate. Waan kana dubbistee beektame dubbisme majestic ruler waan jedhamu kana maal jechuudha beekta majestic ruler jechuun